Dhaabbanni mirgaaf falmu Human Rights First jedhamuun beekamu tajaajilli immigireeshinii Itoophiyaa namoota dhalattoota Tigraay kanneen tajaajila paaspoortii gaafatan irratti mirga walqixxummaa fi mirga bilisummaan bakkaa bakkatti socho'uu kan heera biyyattiin kennameef sarbu irratti taasiseera jedhe. Dhaabbatichi gabaasa torban kana keessa baaseen namoota 20 naannoo Tigraay irraa kan dhufaniiran akkasumas dhalattoota Tigraay kanneen Finfinnee keessa jiraataniif gaaffii taasiseen lammiileen kunneen tajaajila paaspoortii argachuuf rakkachaa turan jedheera. Itti aanaa hoogganaa dhaabbata Human Rights First kan ta'an obbo Mabiree Biraanee akka ibsanitti yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture namni hojjetaa mootummaa federaalaa ta'e kan dhalataa Tigraay ta'e paaspoortii baafachuuf ati lammii Eertiraati paaspoortiin Itoophiyaa siif hin kennamu jedhameera jedhan. Akkasumas namni biraan waggoota 33 oliif magaalaa Finfinnee keessa jiraataniiran paaspoortii baafachuuf maatii isaanii lubbuun hin jirre waraqaa eenyummaa isaanii akkan fidu gaafatameera jedhaniiru. Namni biraan umurii waggaa 70 irratti argamanii fi waggoota 40f magaalaa Finfinnee keessa jiraataniiran biyya Ingilaanditti mucaa isaanii dubbisuuf imaluuf jecha paaspoortii baafachuuf yommuu deemanitti waraqaa eenyummaa maatii isaanii gaafatamuu dhaaba kanaaf ibsu obbo Mabiriin ibsaniiru. Dhalattoonni Tigraay tajaajila paaspoortii argachuuf waraqaan isaan gaafataman kun seeraan alas jedhaniiru. Tajaajila immigireeshinii Itoophiyaatti hoogganaan kenniinsa paaspoortii obbo Adaanee Dabbabee dhimma kanarratti gaafatamanii dhalattoota Tigraay irratti loogiin addatti raawwatamu hin jiru jedhanii garuu immoo biyya ollaa waliin aadaa fi afaan wal fakkaataa waan qabuuf namoota tajaajilicha gaafataniif waraqaawwan akka dhiyeessan gaafatamuun dhugaadha jedhanii kun immoo hojimaata waggoota 13 darbaniif manni hojichaa hordofaa turedha jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinneerra. United States godaantota biyya Afrikaa keessa jiranu biyyoottan akkasumas hawaasaalee godaantota kana keessummeessaa jiranuu fi kan oolu gargaarsa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 36 taasisuun ishee ibsameera. Gargaarsa kana keessa doolaarri miiliyoonii 97 gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti taasifamuu fi kan oolu ta'uun isaas beekameera. Ministeera dhimma alaa mootummaa United Statesitti itti aantuu ministeeraatii fi dhimma nageenya siviilota dimokiraasii fi mirga namoomaa irratti itti gaafatamtuu kan ta'an Uzuriyaa Zeyaa kamisa har'aa hagayya 2 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti embaasii mootummaa United States Finfinneetti argamu keessatti ibsa kennaniin gargaarsi kun taasifamuu isaa beeksisaniiru. Sirna kana irratti ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseetii fi ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos akkasumas bakka buutonni dhaabbilee miti mootummaa kan argaman yommuu ta'u marii taasifame kana keessattis waa'een mirga namoomaatii fi waa'een haqa ce'umsaa ka'uun isaa beekameera. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessa jiru irratti United States akka yaaddoo qabdu akkasumas wal dhabdee jiru kana marii nageenyaatiin hiikuudhaaf United States yaalii taasisaa jirtu akka itti fuftu hangaatuun mootummaa United States kun ibsuu isaanii kana diyabaate Finfinneerraa gabaaseera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo magaalaa guddittii Keeniyaa Naayiroobii keessatti kamisa har'aa namootaan hiriira mormii ba'an irratti poolisoonni gaazii imimaanessu dhukaasuudhaan bittinneessanii jiru. Mormiin sun kanaan dura kan taasifamaa ture isuma pirezidaantiin biyyattii aangoorraa bu'uu qabu jedhamees himameera. Oduu kana bal'inaan mitikkuun nuttuma. Mormii dabalii gibiraa sababeeffachuun ji'a waxabajjii darbe kan dargaggoota biyyattiin hoogganame lubbuu namoota 50 ol darbuuf sababa ta'ee fi pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo kaabinee mootummaa isaanii akka diiganiif sababa ta'e guyyaa har'aas itti fufuun waamicha hiriira mormii maqaa neen jechuunis 88 guyyaa 8ffaa fi ji'a 8ffaan taasifamaa tureen har magaalaa Naayiroobii keessatti manneen daldalaa hedduun cufaa turan. Poolisiin hedduminaan daandii cufuun namoota hiriira ba'an irratti gaaza himmaansu dhukaasuun addaan bittimseera. Namoonni hiriira mormii kana taasisanis dhaadannoo Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantiin biyyattii aangoo haa gadhiisuu jedhudha. Mormii kanaan dura ture hordofee Wiiliyaam Ruutoo labsii dabalii gibiraa kan paarlaamaa biyyattiin mirkanaa'ee ture hojiirra oolmaa isaaf hin mallatteessin dhiisuun haqamuu isaa labsanii ministeera haajaa alaa irraa kan hafe kaabinee mootummaa isaanii kan malaammaltummaa fi bulchiinsa badaa ta'een
komiin irratti ka'e diiganii ture. Kaabinee mootummaa haaraa hundeessan keessatti mormitoota keessaas kan itti makan yommuu ta'u, kanneen pirezidaanticha qeeqan immoo tarkaanfii waliigaltee malaammaltummaa dhoksuuf taasifame jechuun Ruutoon aangoo akka gadhiisu gaafachaa jiru. Kaabinee haaraan pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon filataman kamisa har'aa sirna kakuu raawwataniiru. Wiiliyaam Ruutoo sirna kakuu raawwannaa kaabinee haaraa isaanii kanarratti haasaa dhageessaniin sadarkaa Keeniyaan har'a jirtuun yommuu dorgommiin fayyaa qabeessaa fi gaarii ta'e jirutti fedhiin uummataa fedhii caaseffama siyaasaan olidhas jedhaniiru. Mormii uummataa kan Ruutoon aangoo akka gadhiisu gaafatu eenyu akka hoogganamu hin beekamne, waamichi isaa garuu karaa toora miidiyaalee hawaasaan taasifama. Mohaammed Yunus badhaasamaan Noobeelii mootummaa yeroo kan biyya Baangilaadesh hoogganuudhaaf kamisa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Oduu kanas Mitikkuu Firkaa qaba. Ministeerri muummee Baangilaadesh mormii isaan irratti ka'een aangoo fi biyya isaanii gadhiisanii baqachuu hordofee mootummaa yeroo akka hundaa'u ajajaan waraanaa biyyattii beeksisee ture. Barattoonni mormii uummataa kana gaggeessaa turan mootummaan yeroo Baangilaadesh badhaafamaa Noobeelii kan ta'e Mohaammed Yunusiin hoogganamuun akka mootummaan yeroo hundaa'u amantaa irraa qabna jechuu isaanii hordofee badhaafamaan Noobeelii Mohaammed Yunus mootummaa yeroo Baangilaadesh hoogganuuf kamisa har'aa Baangilaadeeshitti deebi'aniiru. Ga'eessi ganna 84 Mohaammed Yunus kamisa har'aa Paaris irraa deebi'uun yommuu buufata xiyyaaraa Daakaa Hasraat Shah Jaalal ga'anitti ajajaa waraanaa biyyattii Jeneraal Waakar Uuz Zamaanii fi qondaaltota waraanaa biroon simatamaniiru. Akkasumas deeggartoonni isaanii abaaboo kennuufiin simataniiru. Mohaammed Yunus achuma buufata xiyyaaraatti oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin guyyaan kun nuuf guyyaa kabajaati. Baangilaadesh guyyaa injifannoo haaraa itti galmeessitee fi guyyaa walabummaa ishee isa lammaffaa itti labsatteedhas jedhan. Mohaammed Yunus hoogganaa mootummaa yeroo Baangilaadesh ta'uun kamisa har'aa galgala sirna kakuu raawwatu jedhamee karoorri qabameeraaf. Mormii Baangilaadesh keessatti haala qacarrii hojii irratti ji'a darbe barattootaan jalqabeen namoonni 300 ol ajjeefamaniiru. Ajajaan waraanaa biyyattii ergaa televiziyoonaan roobii kaleessaa dabarsaniin kanneen ajjechaa kana raawwatan itti gaafatamu jedhaniiru. Pirezidaantiin biyyattii Mohaammed Shahabuddin kibxata darbe kana paarlaamaa biyyattii ifatti diiganiiru. Kunis amma kan aangoo mootummaa yeroo irra taa'an Mohaammed Yunus akka hooggananiif karaa kan saaquuf yommuu ta'u, guyyaan filannoon itti taasifamuu danda'u garuu ammayyuu hin beekamu. Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa kibba Libaanoositti haleellaa Hizboolaa irratti xiyyeeffate qilleensarraa raawwatee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan. Ejensiin oduu biyyaalessaa Libaanoon akka gabaasetti haleellaan qilleensarraan Israa'eliin fudhatame tokko magaalaa Du'aar keessatti mana jireenyaa barbadeesseera jedhee achi keessatti miidhaan namootarraan ga'eeru irratti garuu gabaasa baasee hin qabu. Humni waraanaa Israa'el immoo kibba Gaazaa gama Raafaatiin akkasumas kaaba Gaazaa keessatti kan argamu buufata humna waraanaa Hamaasiin barbadeesseera jechuun kamisa har'aa ibseera. Gareen gargaarsa alawaada waaltaa addunyaas kamisa har'aa ibsa baaseen lammii Paalestiin kan ta'e miseensi isaa kan mana kuusaa keessaa hojjetu giddugala Gaazaa keessatti ajjeefameera jedhee guyyaa sanatti hojiirra kan hin turre Naadii Saalut waa'ee ajjeefamuu isaa bal'inaan kan ibsu barbaadan jiras jedheera. Tarkaanfiin humna waraanaa fudhatamuu akkuma itti fufee jirutti yommuu jiru kanatti Israa'el Beeruut keessatti ajajaa waraanaa Hezbollaa ajjeesuu fi Teheraan keessatti ajjeechaa hoogganaa siyaasaa garee Hamaas irratti fudhatame hordofee naannicha keessatti waraanni babal'achuu danda'a kan jedhu sodaa uumee jira. Bina waa'ee filannoo Yuunaayitid Isteetsiin wal qabate garaagarummaa seenetiitii fi mana maree bakka bu'ootaa gidduu jiru irratti xiyyeeffata. Waliin hordofu. Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongiresiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Koongiresiin Yuunaayitid Isteets 118ffaan bara 2023 walgahii isaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee koongiresiin 108ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan.
Dubbiin kun an dhufee polaraayizeeshin yookanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni koongiresii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa moodeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka koonfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti wal dhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongiresii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibba uume. Har'aan tana seeneetiin Ameerikaa miseensota 100 qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaataroota 2 qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 60 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu. Garuu wixinee galmeessisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filabaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Waggoota 10 darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filabaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongiresii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti. Kaadhimamtoonni filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi duula irra jiranuu lammanuu itti aantota isaanii filataniiru. Gaaffiin jiru garuu gama nammaniinuu warreen itti aantota pireezidaantii ta'anii filatamanuu filannoo dhufuurratti dhiibbaa akkamii uumuu danda'u kan jedhudha. Veroonikaa Valdaraasii seenaa waldorgomnii filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti bu'aan isaanii maayinii waan jedhurratti gabaasa qopheessite qabdi. Tujubee horaa tusinii dhiyeessa waliin hordofna. Murtii isaanii kanarratti amantaa guddaa qabaachuudhaan itti aantuu pireezidaantii Kaamlaa Heeris bulchaa Minisootaa Tiim Woolsiin akka itti aanaa pireezidaantii ta'anii isaan waliin dorgoman kibxata darbe Pensilvaaniyaa keessatti beeksisaniiru. In his state, he has been a model chief executive and with his experience. Kutaa biyyaa ofii keessatti hojii geggeessaa olaanaa fakkeenya ta'anii hojjetaa turan muuxannoo isaaniitiinis isinittan hima. Tiim Woolz guyyaa jalqabaatii qabee qophaa'aadha jedhan. Kaadhimamaan pireezidaantummaa ka paartii riippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp galmee nama itti aanaa pireezidaantii gochuun filatanii kan senatara kutaa Ohaayoo Jeedi Vaans ni jajatu. Pireezidaantichi duraanii kun dhiyeenya garuu barbaachisummaa itti aanaa pireezidaantii filachuu xiqqeessanii dubbatanii turan. And I think this is well documented. Historically, the vice president, in terms of the election, does not have any impact. Filannoo ilaalchisee itti aanaa pireezidaantii filachuun dhiibbaa tokkollee hin qabaatu jechuun dhiibbaa tokkollee hundisaa waa'ee filannoo pireezidaantiiti. Itti aanaa pireezidaantiin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi jalatti waan hojjetuuf yeroo baay'ee gaheensaa dogoggoraan akka hubatamuuf kan hin dinqisiifamne ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Inni garuu yeroo pireezidaantiin tajaajiluu dadhabutti ajandaa siyaasaa dhaaba ofii ijoo tarkaanfachiisuuf toora jalqabaarra jira. Hayyuun dhimma pireezidaantii Joel
Ga'een isaanii dhugumatti akka nama pirezidaantii jala jiruutti socho'uudha. Imaammata pirezidaantichaa guddisuuf hordofuu, gargaaruu akkasumas dandeettii hojjechuu pirezidaantichi akka hoogganaa biyyaalessaaf sadarkaa addunyaatti qabu akka babal'atu taasisuudha. Hanga tokko ittaanaa pirezidaantii filachuun duula filannoo pirezidaantummaa cimsuu ni danda'a jedhu Goldstein. Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two. Bara 1992 Bill Clinton Al Gorein filachuun filannoo baay'ee gaarii ture. Dargaggoonni giddugaleessa kibbaa lamaan kun walitti makamuun isaanii dhuguma ergaa jijjiiramaa dhalootaaf dabarsee jira. Filannoon badaa ta'e jechuun akkaataa xiinxalaan kun murtee senatarri riippaabilikaanotaa Joon Makeen bara 2008 bulchaa kutaa Alaaskaa Saaraa Peeliniin ittaantu pirezidaantii isaanii akka ta'aniif filatan itti ibsanidha. And she really became a figure who was parodied during the campaign and I think ended up. Dhugumaan yeroo duula filannootti nama fakkeessite turte. Akkasumas akka yaadutti dhumarratti dorgommii filannoo Makkeen miite. Sababaan senatar Makkeen mo'amaniif garuu sanaaf hin turre. Marsaan filannoo kun galmeen tiimoolsiif xiyyeeffannoon isaan dinagdee maatii deeggaruu irratti qaban waan duulli filannoo Heeris irratti fuulleeffatedha. Yuunivarsiitii Shikaagootti hayyuu